Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya nagaaf ayyaanni gooftaa keenya Kiristoos Yesuus bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jenna. Kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti. Qophiin qorannaa macaafa qulqulluu karaa Hope Channel Ethiopia torbanitti yeroo tokko ka isiniif darbu yeroo ta'u har'as kunoo beellama keenya kabajnee keessummoota keenya wajjin toora irratti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan gamanumaan isin affeera. Obbo Amana Waaqjiraaf obbo Takiluu Tolinaa har'as irra deebeen baga nagaan dhuftanii jechuu barbaada anaa dhufu. Galatoomii Samboo. Egaan isinis bakka jirtanitti Waaqayyoo nagaaf fayyaa isiniif kennee har'as kunoo walitti dachaaneetu jirra. Qorannaan keenya guyyaa har'aa akkamitti macaafa qulqulluu akka qo'atan jedha. Heertuun yaadannoo keenyaa macaafa Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 11 gubbaarra jira akkana jedha. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjetee wanta ani itti erges irraawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedha. Heertuu kana yaadatti qabanneetu obboleessa keenya Takiluu wajjin kadhata godhanna. Baay'ifnee guddifnee si galateeffanna Waaqayyo Abbaa keenya gargaarsaaf eegumsati jireenya keenyaaf goote guddaadha. Dhugumaan baay'ifnee si galateeffanna sa'aatii kana bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Ameen. Ati Waaqayyoo keenyadha, Waaqamma jette geessuudha. Dhugumaan Abbaa keenya sa'aatii kana immoo dhugaa dubbii keetii qayyabachuuf jenna. Daawwattoota keenya bakka isaan jiranittis dhugaan kun isaaniif galee jireenya bara baraaf qophaa'aniif garaa isaaniitti ati dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Namoota isa dubbatan jiraatan ati nu taasisi. Ameen. Yeroo qayyabannu humna fura qulqulluu keetii nu gidduutti argamu. Ameen. Hubannaaf ogummaa samaayitiin nuuf kenni. Ameen. Yeroo deebitee dhuftu hunduma keenya mootummaa keetii yaadadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole Takiluu baay'ee galatoomi jechuun barbaada. Egaa torbee iddoo kana wajjin turre waa bal'aadha. Ga'ee macaafa qulqulluu ka jedhu irratti yeroo gaarii yeroo eebbaa akka qabaanne homaa shakkii hin qabu. Har'as immoo ibsi qorannaa keenya wal qabateetu deemaa kan inni jedhu akkamitti macaafa qulqulluu akka qo'atan jedha. Torbee macaafni qulqulluun barbaachisummaa isaa ilaalaa turre akkamittiin akka inni of ibsus immoo ilaalaa turre. Har'a immoo macaafa qulqulluu akkamittiin qo'achuu akka qabnu macaafni qulqulluunis waa'ee isaa akkamitti akka isa qorachuu qabnu akkamittiin akka isa dubbisuu qabnu irratti ibsanuuf kenna. Heertuu amma dubbisnee darbine keessatti macaafa Isaayaas boqonnaa 55 lakkoofsa 11 Waaqayyo kan inni dubbate dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjeta. Wanta ani itti erges irraawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u. Namatti hin tolu. Sagaleen Waaqayyoo kun akka bokkaati. Bokkaan gaafa roobu marga ta'allee malee jijjiiramni wayii ta'e tokko lafarratti bakka bokkaan roobe sana irratti hin mul'ata jechuudha. Utuu waan biqilchiinii bokkaan roobee malalleen kamuu yoo ta'e bokkaan roobee utoo waan biqilchiinii hin deebi'u jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo akka kana. Gooftaa Yesuus dubbateera. Dubbiin afaan koo keessaa ba'u jedhe. Waa hojjete malee harka duwwaa hin deebi'u. Sagaleen Waaqayyoo gaafa gara namaa dhufu, gaafa gara jireenya namaa dhufu, jireenya namaa irratti waa utuu hin hojjetiin hin deebi'u akka jechuuti mire. So egaa waa'ee sagalee kana sagalee Waaqaa isa Waaqarraa gara namaa dhufu kana isa utuu waa hin hojjetiin deebi'u kana akkamittiin qo'achuu akka qabnu akkamittiin qorachuu akka qabnuu fi fudhachuu akka qabnu walii wajjiniitiin qoranna jechuudha. Wantolee nama ajaa'iban baay'eetu as keessa jira. Gaaffii tokko nu gaafata. Mee macaafa qulqulluu yeroo jalqaba argatteen yaadattaa'oo jedha. Obbo Mana gaaffii kana mee yeroo dabareen isin ga'u akkasiin deebistanii gara tuqaa dubbattaniitti darbitan hin barbaada. Agasitti yaadachaa ani nan yaadadha. Macaafa qulqulluu kana ijoollummaa keenyatti namatu nuu bite moo waaldaadhaan nuu kenname moo gaafa cuuphamne sirna kakuu cuuphaa raawwanne waaldaatu nuu kenne ka jedhu mee warri sagantaa kana daawwachaa jirtanis macaafa qulqulluu kana yeroo jalqabaaf guyyaa harka keessan keessa galfattan yaadattu akkamitti fudhattani akkamittiin simattani macaafa qulqulluu kana akkamittiin ilaalta yaada jedhuutiin kan inni nuuf kaasu qabeenya ati qabdu keessaa macaafi qulqulluuni bakka akkamii qaba. Kireeditii akkamii kennitaa fi akkamitti dubbistaa fuulota macaafa qulqulluu kana akkamitti ilaaltaa yaada bal'aadha jechuudha.
namoota lafa kanarratti macaafa qulqulluu baay'ee dubbisan jedhaman keessaa tokko Maartin Luuter namoota waggaatti yeroo 2 macaafa qulqulluu kana uumamaa haga mul'ataatti guutummaa isaa jechuudha. Waggaa keessatti yeroo 2 nama dubbisaa ture jedhama Maartin Luuter. Nama ajaa'ibu. Namoonni baay'een keenya dhalannee waggaa 20 30 40 fixuu dandeenya. Haga ammaa walakkaa macaafa qulqulluu kana dubbisuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Luuter garuu waggaa keessatti yeroo 2 macaafa qulqulluu kana uumamarraa haga mul'ata Yohaannisitti dubbisee fixeetu yaada tokko kenne. Baay'ee yaada kana dubbisuun barbaada. Macaafa qulqulluu irratti yaada inni kennedha. Macaafni qulqulluu muka guddaa jabaa ta'e jechoonni isaa hundi immoo damee xixinnoo yeroo ta'an maal akka isa irra jiruu fi maal akka kennu beekuuf dameewwan isaa hunda tuquuf nanawwan ture jedhe. Nama inni ajaa'ibu. Macaafi qulqulluu kun kitaaba muka guddaa damee hedduu of biraa qabu. Dameewwan kun heertuuwwan as keessatti caqafamanii jiranidha. Caqasaalee macaafa qulqulluu keessatti boqonnaawwan garagaraa keessa jiranidha. Waa'ee damoota kanaa tuttuqee maal akka isaan jedhan, dhamdhamni isaanii maal akka ta'e, fooliin isaanii maal akka ta'e, waa'ee maalii akkanatti himan, waa'ee maalii akkana barsiisanii tuttuqeen tokkoon tokko boqonnaawwan macaafa qulqulluu keessaa lakkoofsota achirra jiran yeroo hundumaa nan dubbisaa nan tuttuqaadha. Baay'eetu haasofnu Luuter macaafa qulqulluu sirriitti dubbisuu isaatiin haara'umsaa waldaa Pirootestaantii keessatti, waldaa Kaatolikii keessatti dhalate keessatti ga'ee uumamuu Pirootestaantotaaf nama ashaaraa guddaa qabu, nama jabaa, nama dhiibbaa guddaa gaggeesse, nama dhugaaf falme, nama akka ta'utti macaafa qulqulluu kana dubbisee dhumarratti jijjiirama guddaa fide keessaa Luuter nama tokko. Akkaataa inni itti macaafa qulqulluu dubbisuuf heertuuwwan macaafa qulqulluu keessa jiran tuttuqee deddeebi'ee yaadaan qalbiidhaan naamusaan akka inni dubbisaa ture seenaa isaarraatii ni hubanna. Egaa akkuma jalqaba dubbadhe macaafa qulqulluu akkamitti qo'achuu qabna? Yeroo akkamii dubbisuu qabna? Gaafa macaafa qulqulluu dubbisnu Waaqayyo wajjin yeroo qabaanna. Mee obbo Amanaarraatiin jalqaba yeroo akkamii fi akkamitti dubbisuu qabna macaafa qulqulluu? Kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu maal gochuun akka nurra jiraatu dubbata. Garuu gaaffii silanuu kaaftee tokko kaasuun irra jiraata. Gaaffii guddaadha kun. Gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko egaa yeroo nuti ijoollee taanee guddannee gara wangeelaatti dhufnutti macaafa qulqulluu argachuun baay'ee carraansaa dhiphaadha. Bituunis hin danda'amu. Bituu dandeessa yoo ta'es immoo gatii si gaafata. Gatiin inni baasu guddaadha. Garuu yeroo baay'ee nuyi macaafa maatii keenyaatti warra keenya irraa fuuneeti kan nuyi itti fayyadamnu, ittiin tajaajiluuf illee sana fayyadamnu. Garuu eeggannoo guddaa goona. Macaafi qulqullummaa isaa eeguuf, qulqullummaa mataa isaa eeguu fi kabaja kitaaba qulqulluu qabnu olaanaadha kan yeroo sana nutti dhaga'amu. Kitaaba qulqulluu keenya na yaadadha. Yeroo sana namoonni kitaaba qulqulluu yeroo lallabnu akkamittiin akka lallabnu waldaa kiristaanaa keessatti akkamitti akka barsiifnu yeroo nu barsiisani akkamittiin illee kitaaba qulqulluu qabachuun akka nurra jiraatu nutti himu jechuudha. Qabannaa isaallee jechuudha. Kanaaf gatiin nuti kitaaba qulqulluuf laannu, kabaji nuti kitaaba qulqulluuf laannu baay'ee oddoo olaanaa qaba ture. Akkaataa kaa'umsa isaatii kaasne itti fayyadama isaa kaafne yeroo itti fayyadamnu kaafne haala baay'eedhaan eeggannoodhaan fayyadamna. Egaa waa'ee yeroo akkamiiti haala akkamiiti macaafa qulqulluu keenya qorachuu kan qabnu akkamittiin qorachuu qabna kan jedhu irratti kutaa kana irratti yeroo macaafa qulqulluu keenya qorannu yeroo nuti qorachuun nurra jirrutti yeroo qorachuu qabnutti akkamittiin qorachuu akka qabnu qajeelfama sirrii nuuf kenna. Namoonni tokko macaafa qulqulluu isaanii qorachuu barbaadu. Yeroo kaatu daangessanii yeroo manaa keessatti macaafa qulqulluu ko qoradheen fixa jedhu. Macaafi qulqulluun qajeelfame kun garuu maal jedha? Ariitiidhaan caafata qulqullaa dubbisuuni faayidaan isarraa argamu baay'ee xiqqaa ta'edha. Akkamittiin akka qo'annu nutti himaa. Ariifannee ji'a tokko gidduutti waggaa tokko gidduutti jennee hubannaa tokko malee dubbisaa deemna yoo ta'e ariitiidhaan deemna yoo ta'e bu'aan nuti isarraa argannu xiqqoodha jedha. Namni tokko macaafa qulqulluu guutummaa isaa dubbisee miidhagina isaa argu yookaan immoo hiikkaa isaa isa gadi fagoo fi dhokataa ta'e hubachuu dadhabuu danda'a jedha.
Ariitiidhaan dubbisee dhoksaa isa keessa jiru hubachuu beekuu dhabuu danda'a jedha. Kanaaf Macaafa Qulqulluu keenya akkamittiin akka qo'annu yeroo nutti hiikaa gadi fagoo isaa beekuu nurra jiraata. Hiikaan qalbiidhaan dubbisuudha jechuudha. Qalbiidhaan dubbisuu kana keessatti immoo Macaafa Qulqulluu dubbisuu irraa eebbi argamu yoo jiraate illee akka ujummoo bishaanii ibidda dhaamsu. Warra magaalaa keessatti argina warra ibidda dhaamsan ujummoon bishaan ittiin tamsaasan suni ujummoo guddaadha. Humna guddaadhaan bishaan guddaa darbata. Bishaan sana afaan kootiin dhuga yoo jette maal si jalaata? Dhuguu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf akka nama bishaan sun siinsi tortorsee qaama kee tortorsee dhugaatii keetiif garuu siif hin ta'u. Nanni kee kana garuu tortorsuu danda'a. Nanni kee tortoruun immoo akka waan dhuddeetti siif hin lakkaa'amu jechuudha. Kanaaf dubbii sana akka waan ujummoo guddaatiin bishaan tamsa'u sanaatti Macaafa Qulqulluu keenya ilaaluu hin qabnu jedha. Inni kuni Macaafa Qulqulluu saffisaan dubbisuun ni danda'ama haa ta'u malee waan baay'eetu dhabamaa jedha. Saffisaan dubbisuu dandeenya. Hin finne jechuu dandeenya. Boqonnaan manaa macaafa akkasirra geenyerra jechuu dandeenya. Garuu wanti nuyi beekuu qabnu waan baay'eetu immoo nu hafedha. Wanti nuyi hanqannu baay'eetu jira jedha. Egaa iddoo kana keessatti dubbii Waaqayyoo isa kana yeroo ilaallu akkamittiin qo'achuu yeroo nurra jiraatu yeroo nutti dubbatu isa fedha qabaachuu onnee keenya keessa akka kaa'uu fi Waaqayyoon kadhachuun nurra jiraatadha. Dubbii Waaqayyoo kana onnee keenya irratti caafamuutu irra jiraata. Macaafi hafuuraa baay'een maal nu gorsu? Wanti nu har'a hubannoodhaan dubbifnu bor gaafa Macaafi Qulqulluun akka harka keenya irraa dhibu sammuu keenya keessa taa'a jedha. Iyyaadanna. Dookumentii nuuf ta'a nu yaadachiisa eenyuutu hafuura qulqulluutu. Hafuura qulqulluudhaan immoo dubbii Waaqayyoo har'a qabaachuuf maal gochuun nurra jiraata? Kadhannaadhaan argachuun nurra jiraata jedha. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Isin ana hin barbaaddu garaa keessan guutuu yoo ana barbaaddatte ana hin argattu jedha. Amma isa barbaaduun kan inni dhufuun irra jiraatu garaarraa jechuudha. Garaarraa jechuun dursanii yaaduu nama gaafata jechuudha. Qo'achuunis akkasuma kana. Dubbii sammuutiin dursanii qophaa'uudha. Laphee ofii banuudha. Yeroo sana isa argachuu barbaannu sana arganna jechuudha. Amma barumsa sanbataa keenya yookaan qo'annoo Macaafa Qulqulluu keenya maal nutti himaa jira? Wanti ariitiidhaan dubbisnu waan dhabnuun baay'ee nu qabaa jedha. Irra darbina. Inni lammaffaan immoo maal nutti himaa jira? Isa sana immoo akka irra hin darbineef immoo kadhannaadhaan jalqabeedha. Dubbii Waaqayyoo kana laphee kee keessa akka buluuf immoo Waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabeedha. Macaafa faarfannaa 37 irratti akkana jedha. Waaqayyotti gammachuu qabaadhu. Inni immoo kadhata garaa keetii siif hin kennaa jedha. Garaan kee waan barbaadu. Yeroon dubbisuudhaaf kitaaba qulqulluu koo banadhu waan an barbaaduun qaba jechuudha. Yeroon banadhu. Namni kamuu yeroo banatu waan isarraa argachuu barbaadu tokko qaba jechuudha. Kun immoo kadhata garaa keetiiti. Kadhati garaa keetii immoo deebii argata jechuudha. Dubbichi akkamittiin kadhachuun kan inni barbaachisuu fi waan isa keessaa argattu sana argachuun akka sirra jiraatuuf kitaabi qulqulluun qo'annaan macaafa keenyaa qajeelfamanuuf kenna. Egaa yeroo qo'achuu qabnu kanatti yeroo fedhiin sitti dhaga'ametti illee Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsii jedha. Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsu sirreedha. Fedhiin kee miirri kee Waaqayyoo wajjin turisiin jedha taanaan Waaqayyoo wajjin turus sirra jiraata. Yeroo nati Waaqayyoo wajjin dabarsitu immoo yeroo nati mataa kee itti of ilaaltuudha jechuudha. Yeroo itti dubbii Waaqayyoo jireenya keetti akka dubbatuuf hiree laattuufidha jechuudha. Yeroo suni yeroo ati ariifattumini, yeroo ati sardamtumini, yeroo ati suuta jette Waaqayyoorraa waan dhaga'u barbaaddu dhageessuudha jechuudha. Egaa dhiisaa gab jedhaa ana Waaqayyo akkan ta'e beekaa. Ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera. Ani biyya lafaa keessattis ol kaafameera jedha. Macaafa faarfannaa 46:10 irratti. Gad jedhaa jedha. Gad of qabaa jedha. Ani Waaqayyo akkan ta'e immoo beekaa jedha. Fuula Waaqayyo duratti gad of qabuun nurra jiraata jechuudha.
Inni waaqayyo akka ta'e sirriitti hubachuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Inni gad jedhe sun immoo akka ol kaafamu hubachuun nurra jiraata jechuudha. Ani gadi jedheera. Waaqayyo durattis gab jedheera. Olis kaafameera jedha. Amma kitaaba qulqulluu keenya yeroo qo'annu ariitiidhaan qo'achuun akka nurra hin jirre. Kadhachuudhaan akka jalqabuun nurra jiraatu. Kadhachuu keessatti immoo laphee garaa keenyaa keessatti waaqayyo caafuun akka irra jiraatu. Kana duwwaa otoo hin ta'in mataa ofii immoo gadi qabuudha. Mataa ofii gadi qabuu jechuun dubbiste sana, dubbii dhageesse sana, dubbii sitti afurri waaqayyo dubbateef sanaaf immoo bitamuudhaaf qophaa'u jechuudha. Ani dubbii waaqayyo kana akka dubbii anaaf dhufeetti, akka ergaa anaaf dhufeetti hin fudha jechuudha. Ergaa sana dhiibdee ergaa namaa gochuu hin qabdu akka torban darbe ilaalle jechuudha. Dubbiin nuti isinitti dubbannu dubbii waaqayyooti, dubbii namaa mini jedhe. Dubbiin macaafa qulqulluu irraa nutti dhufes dubbii waaqayyo akka ta'etti hubachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo nuti dubbifnu yeroo ofii keenya tasgabboofnu waaqayyo wajjin qabaadnu yeroo kadhannaa mataa keenyaa qabaachuun nurra jiraata. Macaafa qulqulluu qajeelfama baay'ee nuu kenna. Sirna kadhannaa akkamittiin kadhachuun akka nurra jiraatu. Dhaqi cufaa mana kee gaddeeffadhu jedha. Balbala mana kee gaddeeffadhuuti kadhadhu siin jedha. Kuni qajeelfama jireenya kee yeroo itti ilaaltu. Yeroo nati maatii kee wajjin qo'attu jira. Yeroo nati dhuunfaa keetiin qo'attu jira. Kanaaf yeroon ati qabaattu, yeroo nati fuula waaqayyoo duratti qabaattu sun baay'ee murteessaa akka ta'etu iddoo kanatti dubbata. Keessumaa yeroo qabaattu sanatti immoo gad of deebisuunii fi fuula waaqayyoo duratti of dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa Yohaannis boqonnaa 15:1-8 yoo ilaalle waa'ee muka wayinii kaasa. Damoonni sun hidda isaatti yookaan immoo hundee isaatti qabamanii yoo hin jiraatan ta'e ijaan godhatanii. Ija argachuu hundee sanarraa jirmarraa argatu waan. Hundeen sun Kiristoosi nu damoota. Damoon suni ija godhachuu hin danda'anidha. Ija godhachuu kan qabu kan irraa eegamu dameerraati. Hundeerraa mini. Garuu hundeerraa isa argattuunitu dameen ija godhata. Dameen nuyi hundeen isa itti amanne sana. Inni ija nutti godhummoo dubbii waaqayyoo irraa dhufa jechuudha. Kanaaf haala sanaanitu ofii keenya gaddeebifnee waaqayyo jalatti of ilaaluudhaani yeroo gaarii yeroo kadhannaa qabaanne yeroo mijataa qabaanne dubbii waaqayyo qo'achuu akka nurra jiraatutu iddoo kanatti nuuf kaasa. Galatoomi waan guddaadha kanatti kaastee karaa dhumaa irratti kanatti dubbatte tokko baay'ee numaayyuu nama ajaa'ibaa mukti wa'inii gooftaa keenya Kiristoos Yesuusii nummoo damoota kuni fakkeenya baay'ee salphaa barsiisa gooftaa Yesuus kee wanti baay'ee namatti tolu akka namaa galutti fakkeenya namaa galuutiin barsiisa gooftaa Yesuus. Macaafa qulqulluun kun fakkeenyota kuma hedduudhaan guutuudha jechuudha. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu muki tokko albuuda garaagaraa bishaan nyaata karaa hundeesaa hiddisaa lafa keessa waan jiruutiif karaa sana kan inni lafa keessaatii argatu jechuudha. Dameen jirma muka wayinii isa guddaatti qabamee hin jiraanne maal ta'eera jechuudha. Foxxoqeera jechuudha. Yeroo tokko ani gaamu baadiyyaa keessatti dhaladhee isin magaalatti dhalattan hin beeku muka gurguddaa tokko irraatti sababii garagaraa qilleensaan raafamaniitu damoonni ni cabu. Cabanii lafa immoo hin ga'ani. Mukuma sanarra turu. Cabuu isaanii yoon barta seete torbee tokko booda maal godha? Baalli isaanii hin goga. Baalli isaa wayin diimaataa hin goga. Sana booda namoonni maal godhu? Hin argu yaabaniitu koranii muka sana yaabanii buufatu abidda kaaniitu ittiin hojii mana keessaa hojjetu jechuudha. Akka kana jireenyi keenya Kiristoo Yesuusitti qabamnee hin jiraannu yoo ta'e yeroof illee waanuma mul'annu waanuma jirru wayii nutti fakkaata. Deemee garuu bakka wayii akkuma mukti suni torbee tokko torbee lama booddee nyaata waan dhabuuf baay'ee kan inni gogu baay'ee kan inni gogu. Yeroo ta'e tokko booda jireenyi keenya gogaa ta'a jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa kan nuti argannu isa jireenya ta'e Yesuusiini. Waaqayyo abbaa argannaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee barbaachisaa ta'etti waaqayyo wajjiniin yeroo fudhachuun barbaachisaa akka ta'e yeroo keessi keenya caalmaatti nutti dhaga'amu sagalee waaqayyoo kana kadhataan gad of deebisne qalbiidhaan naamusaan dubbisaa afurri qulqulluu akka nuuf ibsuuf immoo onnee keenya banaa gochuu akka qabnudha kan inni nutti himu gara takiluutti deebi'uuf mee iddoon akkamii murteessaadha iddoo akkamiitti macaafa qulqulluu dubbisuu qabnaa waaqayyo wajjinii wal arguu qabnaa maal jettu? Tole waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Barnoonni keenya isa torbee wajjin waluma qabatee deema.
torbee akkuma ilaalaa turre waa'ee amanamummaa caafata qulqullaa'oo kana ilaalaa turre. Ergi kana amannee booda immoo gara kitaaba keenyaa gaafa dhufnu akkamitti kitaaba qulqulluu keenya qo'anna kan jedhu leenjii nuu kenna jechuudha. Kun wiirtuu leenjiidha. Namni tokko kitaaba qulqulluu qo'achuudhaaf maal gochuu akka qabu yoo maal ta'e kitaaba qulqulluu hubata kan jedhu ulaagaa adda addaaf leenjii adda addaa nuuf ka'a. Ituun gara isaatti hin darbine gaaffii jalqaba na gaafatte maaliif carraan haalaatteetta waan ta'eef isa dubbachuun barbaada. Yeroo macaafa qulqulluu kee jalqabaa argatte miira akkamii sitti dhagahame kan jedhu tokkodha. Nan yaadadha kutaa 4-5 baradha natti fakkaata isa fuuldura kitaabonni jiran afaan saabaadhaan barreeffamu sana dubbisuunis illee nutti ulfaata ture. Kitaabni afaan Oromoo jalqabaa gaafa ba'u obboleessi koo manaan beeka birrii sanaan lafan fide isinittiin immoo. To'atu nu bara sana meeqa ture macaafi qulqulluu? Qarshii 10 ture. Kakuu haaraadha. Qarshii 10 ture. Nama manaan beekutu deeme gimbiidhaan haa bite jechuudha. Gimbiidhaan haa bitanii iddoo guddaa qaba jireenya koo keessatti kitaabni sun jechuudha. Wanta ma barachuuf jennu keessatti yeroo akkamii akkan dubbisaa ture bakka akkamitti akkan dubbisaa ture gaafa tamma kaastu ta'e yaadaan ture jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf gammachuun gaafan kitaaba sana argadde gammade har'a nan gammade dheesii yaadu jechuudha. Miirri sun agayoona na keessa jira. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya akkaataatti qayyabannu keessaa inni tokko akkuma obboleessi koo manaan kaasaa ture yeroodha. Yeroo akkamii kitaaba qulqulluu dubbifna kan jedhu amanaan baay'ee isaa dubbataa tureera. Akkuma jalqaba amanaan dubbate Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 daawwattoonni keenya dubbisuu danda'u. Yoo garaa keessan guutuu na barbaaddattan na argattu jedha. Garaa keessan guutuu yoo na barbaaddan na argattu. Egaa yeroo kamiin barbaaddannu? Waa'ee Yesuusiin, waa'ee Waaqayyo isa guddaa kanaa kan keessaa argachuu dandeenyu caafata qulqullaa'oo kana keessaadha. Yeroo kam immoo jennee of ilaaluu akka qabnudha. Gaaffii kanaaf ani haala yerootiin wanta lama xiinxala. Tokko yeroodhuma yeroo sana keessatti immoo qulqullina akkamii tanan kitaaba koo dubbisa. Akkuma amanaan kaasaa ture callisee irra keessan fiiga yoo ta'e hubannaan argadhu beekumsan waa'ee Waaqayyoo kitaaba kana keessaa argadhu muraasadha. Kanaaf maal gaafata yeroo sana keessatti qulqullina akkamiitiin yeroo kootti kenne qulqullina akkamiitiin dubbisuu akka hin danda'utu na gaafata. Macaafa qulqulluu qo'achuuf guyyaa keessaa sa'aatii meeqan fudhadha? Daqiiqaa meeqan fudhadha? Tilmaamuun qaba jechuudha. Maaliif hojii idilee keenyaa keessatti fakkeenyaaf amma hojjetaa mootummaa ta'an sa'aatii 8 hojjennanii sa'aatii 8 yeroo dheeraa waa'ee foon keenyaatiif dabarsina. Waa'ee lubbuu keenyaa waa'ee jireenya barbaraa isa qabatee dhufe immoo yeroo koo sa'aatii 24 keessaa hammaman kenna inni of gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Kanan godhu taanaan jireenya fuuraa keenya maal ta'a deema du'aa akka inni deemudha. Yeroo qo'annaaf kenninu dubbisa irra keessaa gochuu hin qabnu. Qofa otoo hin taane diteeyil dubbisuudha. Waaqayyo maal natti dubbataar? Waa'ee jireenya kootii maal natti dubbata inni diteeyilii maal gochuu qabna? Dubbisuu akka qabnudha. Qayyabachuu akka qabnudha. Dubbisuuf qayyabannaan garaagaradha. Dubbisuudhaaf qayyabannaan garaagaradha jechuudha. Al tokko tokko kitaabota adda addaa gaafa dubbifnu mataatti qabachuudhaafi. Kitaabni qulqulluun garuu akkas miti. Mataatti qabachuu miti amma. Onneetti qabachuudha inni guddaan jechuudha kan barbaachisu. Akkamittan onnee koo keessatti qabadha inni dubbisuu akka qabnudha. Inni kan biraan maa inni kaayyoon kitaaba qulqulluu dubbisuuf. Callisee ittiin nama diffeen nama mormuudhaafi yoo kana ta'e balaa keessa irraa jechuudha. Jireenya koo akkanii jiruuf dubbisuun qaba malee ittiin qayyabadhee gaaffii natti dhufuuf diffeendi gochuu ittiin nama mormuuf akka hin taanedha. Jireenya koo hin haaressaa hin qulleessaa jennee dubbisuu kanaaf dubbisuu akka nuyi qabnudha. Akkuma amanaan kaasaa ture macaafa qulqulluu qo'achuun bu'aa guddaa qabaadhee amanaan dubbataa ture. Isaan keessaa Ermiyaas 29:13 dubbifneerra Faarsaa 37 gaafa dubbifnu Waaqayyotti gammachuu qabaadhu inni immoo kadhata garaa keessiif dhagaa jira. Waaqayyotti gammaduu barbaanna yoo ta'e dubbisuu qabna jechuudha. Maaliif gammachuun achi keessa waan jiruufi dubbisuu akka qabnudha. Inni kan biraan fuula macaafa qulqulluu keessaa ergaa addaa Waaqayyo nuuf qabu maal jennee moroo hundaa xiinxaluu qabna. Waaqayyo ergaa maalii naaf qaba? Har'a maal natti dubbachuu barbaada? Maatii kootti maal dubbachuu barbaada? Waldaatti har'a maal dubbachuu barbaada jennee xiinxaluu akka qabnudha. Kanaaf yeroo murteessaadha jechuudha. Yeroo murteessaadha. Yoo dubbifne Yesuus yeroo akkamii akka inni kadhataa ture beekna jechuudha. Ganama barii ka'eetu kadhataa ture. Kana jechuun nuufis ganamni barii yeroo sochiin adda addaa hin jirre yeroo jeequmsa adda addaa hin jirre dubbisuu akka qabnudha. Inni kan biraa yeroo duwwaa miti iddoon murteessaadha. Kanatti na gaafatteef jechuudha. Iddoon teenyee dubbisnu murteessaadha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko waca keessa taa'anii konkolaataa keessa taa'anii dubbisu. Dubbisuun gaariidha. Garuu wanti yaadame sana hin fidaadha.
hin fidaa maaliif attentionii barbaada sagalee waaqayyoo yeroo qormaata qoramuuf jennu amma iddoo namoota hin jirre wacarraa fagaanneetu maal taana dubbisnanii hin qayyabannaa jechuudha. Qof galeessa taana jechuudha. Dubbiin waaqayyo sanaan ol ta'uu qabaadha. Dubbiin waaqayyo sanaan ol ta'uu akka inni qabutu dubbataa jechuudha. Fakkeenya kanaa yoo fudhanne Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 35 yoo dubbifne ganama barii ammoo amma illee utuu hin ifin ka'ee gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirre dhaqee achittis waaqayyoon hin kadhatee jedha. Ganama barii iddoo maal hin jirre namni hin jirre. Kun fakkeenya nuuf ta'uu qaba jechuudha. Maaliif Yesuus yeroo biyya lafaarra ture wanta inni godhaa ture hundumtuu maaliidhaaf fakkeenya nuuf ta'uudha waan ta'eef fakkeenya kanarraa waa fudhachuu danda'utu nurra jira jechuudha. Kanaaf ganama barii ammallee utuu hin ifin inni ka'ee kadhataa ture kana mul'isa. Yesuus yeroo addaatti waaqayyo wajjin waliin haasa'aa ture jedha. Yeroo adda ta'ee fi iddoo adda ta'etti abbaa isaa wajjin haasa'aa ture. Nuyis yeroo adda ta'ee fi iddoo adda ta'etti maal gochuudha Yesuus wajjin haasa'uutu nurra jira. Manuma keenya keessaa iddoon addaa jiraachuutu irra jira. Manuma keessa jiraannu keessaa wayi siree keenya bira wayi immoo iddoo teenya waa dubbifnu bira Yesuusiif iddoon addaa jiraachuutu irra jira jechuudha. Manuma keenya keessaa jireenya keenya keessaa iddoon addaa jiraachuutu irra jira. Iddoo addaan jiru taanaan waan ittiin adda baanus hin qabnu jechuudha. Ofumaa sarara keessa dubbisan sana isa callisanii bakka barbaadeetti dubbisan sanatu taanaa jedha. Kanaaf daawwattoonni keenya gaafa kitaaba qulqulluu kana dubbisan bakka callisaadhaa fi tasgabbii ta'e filachuu akka isaan qabanidha. Inni kan biraa yeroo callisni jiru sagaleen waaqayyoollee nutti dubbata jechuudha. Maaliif yaadi keenya achirra waan jiruuf. Akkuma kanaa jedha. Akka soora qalbiitti fayyadamuu qabna. Gaafa kitaaba kana dubbifnu callimnee dubbisuu diteelii dubbisuu qabna inneerra soora lubbuu kootiiti jenneetu dubbisuu qabna. Macaafni qulqulluu maal soora jireenya keenya jedhame waamama waan ta'eef jedha. Inni kan biraan ergiin dubbise immoo hojiirra oolchuun qaba. Wanta dubbise sana hojiirra oolchuun qaba. Qo'annaa keenya dubbisanii xumuruu qofa osoo hin taane caqasni kun amala koo keessatti maal akka sirreessu na gaafata jedhee of gaafachuutu irra jira. Maal jireenya koo keessatti maal akka sirreessu wanta dubbise seenaa nama dhuunfaan dubbise achi keessaa yoo ta'e seenaa goototaan dubbise yoo ta'e jireenya isaanirraa maal natti dubbata har'a waaqayyo jennee ilaaluu akka qabnudha. Maaliif hafuura qulqulluun gargaarsa gaafachuu qabna. Natti mul'isi waaqayyo wanta dubbise kana jireenya koo jijjiiruu akka danda'uu fi ati natti dubbadhennee hafuura qulqulluu gargaarsa gaafachuu akka qabnudha. Kanaaf walumaa galatti qo'annaa macaafa qulqulluu jaalala waaqayyoof qabnu irraa kan maddu ta'uu qaba. Yeroo kee sa'aatii lakkaa'uuf osoo hin taane jireenya kee waaqayyo waliin akka wal quunnamsiiftuu fi itti yaadii itti fayyadamuu jedha. Kanaaf waa'ee yeroodhaa fi waa'ee iddootti itti yaaduu akka qabnutu nu barsiisaa jechuudha. Galatoonni Takiluu waan yaadachiiste gidduutti macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 keessa seenaa ajaa'ibaa tokkotu jira. Mana keenya keessaa jireenya keenya keessaa iddoo adda ta'e tokko waaqayyoof kennuu qabna. Ka'ati jettee bara Eelsaay lafa kanarratti hojii raajummaa hojjechaa ture. Dubartii Shuneemtii jedhamtu tokkotu ture. Yeroo baay'ee Eelsaay karaa mana ishee daddarba hin tajaajila ture. Akka maatiitti guyyaa tokko taa'anii mari'ataniitu namichi kun nama waaqayyooti. Yeroo hundumaa nu tajaajila. Kanaaf maaliif mana keenya keessaa iddoo adda ta'e tokko isaaf hin kenninu jette. Yaaddetta? Mana isaanii keessaa mana gaarii qabu. Manuma keessa jiraatan keessatti keessummeessita miti mati keessummaan mana kee dhufe. Namichi kun nama waaqayyooti. Amala waaqayyootu irraa mul'ata jedhanii mana keenya keessaa namicha kanaaf iddoo addaa wayii tolchuun nurra jira jedhani. Mana keessatti mana ijaaramu argitee beektaa? Mana isaanii keessatti baaxiin irra bulu mana isaanii keessaa iddoo ol jedhaa wayiitti ijaaraniifitu teebilii wanta barbaachisu hundumaa keessa kaa'anii fi isa tajaajilanidha. Baay'ee dubartiin kun waaqayyoon kan isheen simatte. Eelsaay miti. Jireenya Eelsaay irraa tajaajila isaarraa waaqayyoon argiteef waaqayyo kana caalaa nurratti mo'uu qaba. Mana keenya keessaa iddoo ol jedhaa waaqayyo qabachuu qabadaniitu bantii mana isaanii keessatti nama waaqayyoof mana ijaaranii. Dhuguma mana keenya keessaa waaqayyo iddoo qabaachuu qaba. Jireenya keenya keessaa waaqayyo iddoo qabaachuu qaba. Laphee keenya keessa iddoo olaanu waaqayyoof dabarsinee kennuutu nurra jira. Waaqayyo jireenya keenya keessaa iddoo olaanu yoo qabate manaaji nu godha jechuudha. Nu gaggeessa jechuudha. Amma waa hundumaa irra jiru sammuu keenyaami. Sammuun keenya nu to'ata. Nu qajeelcha waa hundumaa pilaanuuf godha jechuudha akka nu ayyamneefitti.
Waaqayyo jireenya keenya keessa gaafa iddoo guddaa argatu mana keenya keessaa Waaqayyo iddoo guddaa argate taanaan dubbiin Waaqayyoo kun mana keenya keessaa iddoo guddaa argateera jechuun jireenyi keenya sheeppii akka inni ta'u homaa wal nama hin gaafalchiisu yaada keef Takiluu galatoomi. Ammallee hordoftoota qophii keenya akkasiin nu wajjin turtan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenyattis immoo eebbifamaa barachaa akkasii jirtanii abdii guddaa qabna. Mee gidduutti boqonnaa fudhanneetu walitti deebina. Boqonnaa fudhannee walitti deebineerraa ammallee qorannaan keenya akkuma jirutti kan inni jiru kutaa ittaanu keessatti immoo kan nuti arginu qonnaa macaafa qulqulluu gadi fagoo jedha. Aga ammaatti ilaalaa ka turre macaafa qulqulluu akkamittiin akka qo'annu macaafa qulqulluu qo'achuudhaaf yeroo gaan akka nu barbaachisu Waaqayyo wajjiniin yeroo fudhachuun akka nu barbaachisuu fi akkuma kana immoo iddoon barbaachisaan gooftaan keenya Kiristoos Yesuus yeroo baay'ee ganama barii kadhachaa Waaqaa abbaasaa wajjiniin haasaa akkuma inni ture nus immoo macaafa qulqulluu keenya dubbisuu fi iddoon filatamaa akka ta'e yeroo tokko tokko bakka callisaa tasgabboofnee miira gaariitiin hafuura gaariitiin dubbisuu akka dandeenyutti iddoo filachuun barbaachisaa akka ta'e kan inni nutti himu. Kanaan alatti garuu Waaqayyo wajjin wal arguun wal dubbisuuni iddoo fi yeroon kamiyyuu kan nama hin daangesine ta'uu isaati kan nuti ilaalle. Teellaarra yookiin walakkeessaa irratti immoo kan nuti arginu qonnaa macaafa qulqulluu gadi fagoo jedha obbo Amanaa. Yeroo tokko tokko macaafa qulqulluu kana qo'annee gadi fageessinee dubbisnee ofuma keenya qofaa dubbisnee bira darbuu qabna moo namootaaf qooduu qabna? Qonnaa macaafa qulqulluu keessatti inni kun maal nu barsiisame? Maa inni barbaachisu maanti gadi fageessanii macaafa qulqulluu qorachuu iyyuu immoo maa inni gatiin inni nuuf dhaadu godhu? Tole galatoomii Sambee. Baay'ee macaafa qulqulluu keenya qonnaan macaafaa keenya iddoo kanatti gadi fageenyaan haala nu jajjabeessu ka'a. Akkana jedha garuma jalqabaasaa yoo dhanne dubbii Waaqayyoo kana qo'achuudhaaf hayyuu ta'uun sin barbaachisu. Hayyuu ta'uun beekaa ta'uun nama hundumaaf oduu gammachiisaan kana. Namoonni tokko tokko maal godhu? Macaafa qulqulluu qo'achuun lubootaaf kenname yookaan namoota qaama murtaa'eef kenname jedhanii adda baasu. Warra teoloojii barateef jedhanii kaa'u. Warra dhimma macaafa qulqulluu beekaniif jedhanii kaa'u. Dubbichi akkana min. Dubbichi sanyii namaa hundumaatiif dhufe. Uumama harkaa isaa ta'e kan ta'e hundumaatiif dhufe. Kanaaf sammuu namaa kan baate kamiyyuu hayyuu addaa utuu hin ta'in beekaa addaa utuu hin ta'in qorannoo addaa barumsa addaa utuu hin barbaachisin macaafa qulqulluu qorachuu danda'a jedha. Akkamittiin qorannaadhaama? Baay'ee keenyaaf gaaffiin kana. Namoonni baay'eenis kan rakkatan kana. Yeroo macaafa qulqulluu keenya qo'annu geggeessaan hafuura qulqulluu akka jiraatuuf kadhachuudha jedhan ni jalqaba. Sila keenya irra. Macaafa qulqulluu keenya qo'achuu keenyaan dura Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Torban darbe ilaalaa ture. Geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame jedha. Humna qabaa jechuudha. Humni hafuura qulqulluu kitaaba kanarra jira. Kanaaf geggeessaa hafuura qulqulluutiin kitaabi barreeffame kun hubannaa hafuura qulqulluutiin yoo ta'e malee hubatamuun hin danda'amu. Kana immoo kan nuyi argachuun nurra jiraatu dandeenyu humna kadhannaatiin ta'utu irra jiraataa jedha. Humni kadhannaa humna dubbicha akka hubannu nu gargaaru. Humna hafuura qulqulluu argamuutiif nu gargaaru akka ta'e hubachuun nurra jiraataa jedha. Inni kan biraan immoo maalidha? Yeroo dubbistu barreeffadhu jedha. Waan beekte, waan sii gale, waan hubatte
qaboo yookaan qabachuu sirra jiraata waa jedha. Yaadannoo qabaachuu sirra jiraata. Kuni barataadhaaf beekamaadha. Maalan bare, maalan dubbise, maalan argadhe, maalan hubadhe isa jedhu sana yaadannoo gabaabaa qabachaa deemii jedha. Kuni macaafa faarfannaa 19 lakkoofsi 15-16 ifa godheetu nuuf ka'a. Akkana jedha. Ajaja kee irra deddeebi'eetti nan yaada. Karaa kee irraas ija koo hin buqqifadhu. Seerranni kee garaa na ciibsa. Dubbiin kees hin irraanfadhu jedha. Argitanii? Irra deddeebi'ee yaadadha. Maaliif? Yoon irra deddeebi'ee yaadadhu hin irraanfadhu jedha. Ishee sanaadhaan irraanfachuun akka nurra hin jiraanneef hafuurri qulqulluun isa nuuf ibse sana qabachuun nurra jiraata jedha. Sababiin isaa dubbiin hafuuraa gaafa qabamu sammuu namaa kee hambadu laphee namaa keetti caafama akkuma sila jenne. Inni barumsi qo'annaan biyya lafaa sammuu keenyatti guddisuuf sammuu keenya keetti barreessuuf fayyadamna. Isa kan hafuuraa garuu laphee keenya keessatti dubbiin laphee qabate immoo hin ba'u. Akkuma dubbii jaalalaati jechuudha. Dubbiin jaalalaa dubbii sammuutu hin ta'in dubbii lapheeti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubbiin laphee qabate hin geddaramu waan ta'eef laphee qabachuutu irra jiraata jedha. Inni kan biraan qooduun nurra jiraata. Maalan beeke? Waan ani beeke sana namaaf qooduun nurra jiraata jedha. Yeroo qoonnu jedha oddoo kanatti tooftaalee sasalphaa nuti fayyadamuun nurra jiraatu jira jedha. Fakkeenyaaf waan sammuu namaa dadhabsiisu tuun ta'in wantoota sasalphaatiin jalqabuun nurra jiraata. Fakkeenyaaf seenaa Yoonaasiin kaasa. Seenaa Yoonaasii yoo ilaalle seenaa Yoonaas namaaf qoodoo barbaanne bifa oduu durii fakkaatuun namaaf qoodama. Akka sammuun namaa salphaatti itti gammadaa kutaan itti aanu maaltu dhufa jedhaa dhaggeeffatu godha jechuudha. Adeemsi Yoonaas keessa darbe sun adeemsi inni waaqee duraa baqachuuf godhe sun hundinuu adeemsa seenaa asoosamaa fakkaatu of keessaa qaba. Adeemsi akkasii immoo yeroo ati namaaf qooddu namni salphaamatti akka hubatu godha. Seenaa Maariqoosidha. Seeraa Filiphisiiyuus yookaan immoo Yohaannis isa tokkoffaa warroota gaggabaaboo ta'an qo'achuurraa jalqabnu jedha. Isaan kun dafanii nu nuffisiisanii dafaniis immoo akka dubbichi nuu galu godhu isa duwwaasutu hin ta'in immoo gaafa kitaabota warra guguddaatti dhufnu akka nu hin nuffineefitu nu shaakalchiisu jedha. Kanaaf macaafa kana yeroo qo'annu edagaa hafuura qulqulluu sammuu kee akka qajeelchuu fi yeroo dubbistu garaa kee akka laaffisuuf kadhadhu jedha. Laafuu qaba jedha. Yeroo dubbii waaqayyoo dhageessan garaa keessan hin jabeessinaa jedha. Hin didinaa jedha. Inni isinitti dubbachaa jiru dhugaadha jedha. Kanaaf immoo hafuurri qulqulluun akka laphee keessan laaffisuuf kadhadhaa jedha. Eertuu yookaan immoo kutaa macaafa qulqulluu immoo filadhaa jedha. Filadhu jedha. Yeroo tokko akkamittiin akka wanni goonuu nu dhiba. Waan filannu beekuun nurra jiraata. Waan dubbisuu barbaadnu beekuun nurra jiraata. Kutaa sana keessatti immoo barruulee yookaan kutaalee yeroo dubbisnu immoo adda ta'an keessaa immoo barreessuun nurra jiraata. Warra adda ta'an immoo adda baafne beekuun nurra jiraata jedha. Kadhannaadhuma kutaa sana irra deddeebi'uun dubbisuutti yaadota ijoo immoo jala sararuu qabna jedha. Yaadotni ijoon as kee jiran anaaf barbaachisu laphee koo barbaachisu namaaf qooduuf na barbaachisu isa kam jennee adda baasuun nurra jiraata. Yaadonni jala sararaman maal akkasitti himan immoo barreessedha. Sumatti maallatti maa jira dubbiin kun? Anatti maal dubbachaa jira? Isa silaa calluma jedhanii kitaaba cufanii bananitu hin ta'in inni isa an dubbise kee maallatti maa jira? Jireenya koof kanan arra buufadhe maali isa jedhu san beekuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Yaadonni kun hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu irratti dhiibbaa akka geessisaniif immoo kadhadheedha. Inni guddaan kana. Wanti anatti dubbise sun dubbate sun anaan waaqayyoo gidduutti hariiroo ijaara. Anaan waaqayyoo walitti buuta. Anaan waaqayyootu walitti siqa wal biratti argamnaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaan inni fide sun anaan waaqayyoon walitti fiduudhaaf hariiroon inni uume maa inni hariiroo inni qajeelchaa jiru maa inni kana jechuun waaqayyo qulqulluudha guutuudha mudaa hin qabu mudaa kan qabu ana rakkoo kan qabu ana guutuu kan hin taane ana amala koo qaree gara hariiroo waaqaa wajjin kallattii sirrii qabaachuutti na fidaa jira jechuudha. Arra kana eenyuuf qooduu akka hin danda'u immoo ilaalaa. Eenyuuf hin qooda gaama.
isan ittiin eebbifame yeroo tokko waan ittiin eebbifamne namaaf hawwina mani firaaf hawwina utuun abaluuf kana dubbadde utuun qoode waldaaf sabaaf nama dhuunfaadhaaf haa ta'u nama badiisarra jiruuf haa ta'u nama amala koo isa jallaa sana fakkaatee qabaachaa ture isan irraa baradhe san namni sunis akka baratuuf qooduu danda'u narra jira jedha. Kanaaf yeroo qorannu gadi fageenyaan yeroo qorannu akkeettiin jireenya keenya ilaalaa qorachaa kadhannaadhaan amala keenyaaf kan dhufe ergaan maali jecha anaa waaqa gidduutti immoo hariiroon dhufe maali jecha namootaaf michootaaf fayyuudhaaf ergaa kan argachuu kan qabaniifis immoo attamittiin qooduu qaba jenne yeroo qorannu ilaalaa deemuu qabna malee akka nama ofittummaa ofii keenyaa duwwaa kan jiraannu utuu hin ta'in immoo yookaanis immoo ofuma keenyaaf immoo jiraachuu dadhabne ergaa kan keessaan arganne akka hin taanetu nutti dubbata. Eeggannoon nuti gochuu qabnu macaafa qulqulluu wajjin hariiroo waaqaa wajjin ijaarru keessatti gadi fageenyaan ilaaluu akkasii keessa darbuun nurra jira jedhaayira barumsi qorannoon keenya. Galatoomii amana waaqayyoo isaa eebbisu waan jajjabaadha kanatti nuuf kaastee macaafa qulqulluu kana gadi fageenyaan qorachuu keenya keessa faayidaan argamu baay'een akka jiru yeroo ta'e tokko kitaaba wayii tokko dubbisee gaggeessitoonni biyya lafaa kanarra jiran waa'ee nagaa xiyyeeffannoo godhatu waa'ee badhaadhinaa xiyyeeffannoo godhatu waa'ee guddina biyya isaanii xiyyeeffannoo godhatudha. Garuu utuu yeroo hundumaa gadi fageessanii macaafa qulqulluu qoratanii dubbisanii wanta achi keessatti barreeffamee jiru hojiirra oolchanii nagaa waaraa fiduuf guddina diinagdee fi hawaasummaa biyya isaanii keessatti fiduu fi dhama'insa amma dhama'an kana dhama'uun isaan hin barbaachisudha. Sababni isaas macaafa qulqulluu kana keessa waa hundumaatu jira. Jireenya keenya isa bara biraafis kan murteessu jireenya keenya isa biyya lafaa kanarraafuu jedhamti Paawulos. Jireenyuma biyya lafaa kanarratti jiraannuuf eebba biyya lafaa kanarratti hawwinu argachuuf iyyuu macaafa qulqulluu kana dubbisuu. Ani maaliif akka ta'e hin beeku bara kana saayinsistoonni beektonni bara kana jiran baay'een hin dubbisan. Bulchitoonni Ameerikaa durii yoo ilaalte macaafa qulqulluu baay'ee dubbisu. Saayinsistoonni qorattoonni durii baay'ee macaafa qulqulluu kana dubbisu. Beezii hojii isaan hojjetaniiti. Isaan Newton faa yoo fudhatte Albert Einstein faa yoo fudhatte ibsama macaafa qulqulluu irratti wanti isaan kennan dhugaa sitti muuf baay'ee si ajaa'iba. Waan gurguddaa warri biyya Ameerikaadha nuyi waaqayyotti amanannaa jedhu birri isaanii irratti illee sana maxxansu doolaara isaanii irratti illee herrega sana keessaatii dhufa maal jechuu barbaadeenii macaafa qulqulluu kana gadi fageessinee gaafa dubbisnu waa baay'ee hubanna. Kitaaba tokko dubbiseen ture dabalata yeroo tokko fuula macaafa qulqulluu kana otoo hin baniin kadhadhuudha. Sababni isaas afuurri qulqulluu akkasii ibsuuf akka kitaabota biyya lafaa miti macaafi qulqulluu kun gargaarsa afuura qulqulluu nu barbaachisa. Namichi tokko yeroo ta'e tokko kitaaba qulqulluu kana dubbisee Filiphos faana yeroo asee hin dubbisa garuu hin hubatu. Hin dubbisa garuu hin hubatu. Dubbisuu fi hubachuun garagara. Dubbisuu dandeenya hubachuuf garuu gargaarsa humna waaqayyo ayyaana waaqayyo afuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Wal qabatee gara takiluutti deebi'uudhaaf eebba dachaa jedha. Namootaaf waan dubbiste waan hubatte namaaf qooduuni eebba dachaa si lakkoofsisa jedhama. Akkamitti? Tole ulfaadhuun jedha. Obboleessi koo amanaani akkamittiin kitaaba qulqulluu kana gadi fageenyaan qayyabachuu akka dandeenyutu tartiiba tokko lama sadii jedheetu nuuf kaa'aa ture. Tartiiba kana yoo hordofne dhugaa dubbachuuf bartuu jabaa taanaa jechuudha. Yaada isaa irratti waan hin dabalu tokkoon qabaa jechuudha. Akkuma amma dubbattee itoo gara qayyabannaa caafata qulqullaa'oo kana inni fuuldura jalqaba garaa keenya laachuutu nurra jira. Ergi garaa keenya laannee garuu itoo kitaaba qulqulluu keenya hin baniin fuuldura waaqayyo akka nu ibsuuf maal gochuu qabna kadhachuudha. Yoo kadhanne malee nu ifuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kadhannaadha. Akkuma dura jechaa turre taansuudhaan immoo kitaabni qulqulluun maaliin barreeffame jennee geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame. Kanaaf afuurri qulqulluun akka nu ibsu hubannee afuura qulqulluu gargaarsa gaafachuu akka qabnuudha. Sanaa booda obboleessi koo amanaa waa dubbate dubbisarra keessaa waanta jedhu kaaseera. Yoon kadhadhe yoon gargaarsa afuura qulqulluu gaafadhee kitaaba dubbisuu jalqabe isheen dubbisarra keessaa sun ofuma waan itaan sun afaaniin waliin ga'uudhaaf ammanan dubbise sadan sana irraa nu fageessaa jechuudha. Gaafan dubbisarra keessaa jalqabuuf jedhu afuurri qulqulluun hin kadhadhe sun hubannaa naaf kennaa jechuudha. Kanaaf
hafuura qulqulluu kadhachuu akka nu qabnutu obboleessi koo amanaan dubbate. Inni kan biraan wanta daawwattoota keenyaaf itti dabaluu barbaadu keessaa yeroo baay'ee baay'inaan dubbisuurra har'a kitaaba uumamaan dubbisa ta'e uumama dubbiseen fixa jechuurra boqonnaa tokko yoon dubbisee irra deebi'ee kara kana waaqayyo maal natti dubbateedha yaade irra bu'aa argamsiisa. Irra deddeebi'ee wantoota sanaa wajjin wal qaban rifeer yoon godhee wanta xinnoo yoon dubbisan irra bu'aa argadda baay'ee dubbisuurraa jechuudha. Kanaaf wanta xinnoo irratti xiyyeeffannee isarratti hubannaa argachuu akka qabnuun itti dabaluu barbaada. Inni kan biraan mala hojiirra oolchinu tokko tokko ni jiraatu. Calliseema dubbisuu miti nyaachuun qaba. Akkuma nama dubbadde jechuudha. Nyaachuu duwwaa immoo miti bulleessuun qaba. Yoo bullaa jedhan inni jireenya koo keessatti jijjiirama fidu. Kanaaf nyaachuu bulleessuun dirqamadha jechuudha. Akkuma nyaata nyaannee qaama keenya keessatti bulleessuun humna nuuf kennu dubbiin waaqayyoos akkasuma jechuudha. Qaamumti keenya callifnee nyaannee gad dabarsan humna nuuf kennu. Bullaa'uu qaba. Adeemsi bullaa'insaa jiraachuu qaba jechuudha. Qayyabannaa keenya keessattis kun jiraachuu qaba. Humna hafuura qulqulluu argachuudhaaf jireenyi keenya sagalee waaqayyootiin ijaaramuudhaaf bullaa'uu akka qabudha. Ergii bullaa'e immoo maal godha amala koosan sila dubbadde jijjiiraa jechuudha. Amala keenya dandeettii jijjiiruu qaba. Wanti hin bulloofne amala koon jijjiiru. Maaliif irra keessa nu badde waan ta'eef jechuudha. Diiteeyil hubachuun qaba, nyaachuun qaba, bulleessuun qaba jechuudha. Kanaaf nyaachuu bulleessu dubbii waaqayyoo dubbisnee sana garaa keenya keessa kaa'achuu fi akka inni jireenya keenya keessatti hojjetu eeyyamuu qabna, kadhachuu qabna. Ulaagaa kana keessa darbuu qabna jechuudha. Inni kan biraan ergii kana ta'e immoo ergii nyaachuuf bulleessuun dhufe amala koo jijjiira jedheera amalli koo jijjiiramuu qaba. Gochi keenya, amalli keenya, haasaan keenya, ilaalchi keenya jijjiiramuu danda'u qaba. Akka nuyi bartuu kitaaba qulqulluu taane kanaan beeku jechuudha. Amanaan kiristaana ta'uusaa maaliin beekama? Sanbatoon kiristaana ta'uusaa maaliin beekama? Isa dubbiseen jijjiiramu isa dubbise fakkaachuu. Yoo kana ta'e warri kaan iyyuu hin jiraatu jechuudha. Akka warra kaatti jiran ta'e dubbiin sun nu keessatti hin bulloofne jechuudha. Kanaaf bulleessuu akka qabnudha. Inni kan biraan hiikaa albuudaa fudhadhu. Namni albuudaa baasu albuudii baay'inaan irra keessatti argama. Fagoodha. Qotuu si gaafata jechuudha. Albuuda gaarii argachuudhaaf gadi qotuu qabda jechuudha. Kanaaf dubbiin waaqayyoos sagalee waaqayyoo yeroo qorannu akka nama albuudaa baasu gadi fageessinee qotuu qayyabachuu akka qabnudha. Kan inni dubbatu. Maloota adda addaa baay'een jiru. Gara gudunfaatti qorannaa macaafa qulqulluu beekumsa sammuu qofa osoo hin taane jijjiirama amalaa fiduu qaba nurratti jedha. Jijjiirama amalaa fiduu qaba jedha. Dubbicha yoo nyaattee fi bulleessite humni waaqayyoo jireenya kee keessatti mul'ata siifis humna sii ta'a jedha. Ergii kana gooneeti gara maalitti kan hin dhufnu eebba dachaatti kan hin dhufnu. Ergiin dubbisee maal gochuun qaba? Ergiin jijjiirame immoo akka amanaan dura jedhee waan ofii kooti hawwe immoo maal gochuun qaba? Namaaf qooduun qaba. Qooduun qabaa jechuudha. Ituun ofii kootiin jijjiiramin nama jijjiiruun hin ulfaata. Maatii koo jijjiiruun, ijoollee keenya jijjiiruun, waldaa jijjiiruun hin ulfaata. Maaliif jijjiiramne isaa kaasa? Nama dhuunfaarraa, ofii koorraa kaasaa jechuudha. Kanaaf wantan dubbisee wantan qayyabadhee sirriitti naa gale gargaarsa hafuura qulqulluun naa gale yoon qoodee tokko ofii koofan eebba dachaa argadda. Inni lammaffaan eenyuudhaaf namootan qoode sanaaf tuuta ta'uu danda'a, garee ta'uu danda'a, waldaa ta'uu danda'a isaaniif eebba dachaan ta'a jedha. Kanaaf yeroo qayyabannaa macaafa qulqulluu dhuunfaa nu qofa cimsa utuu hin ta'in namoota kan biroo guyyaa sana wajjin wal arguu dandeenyu jabeessuuf nu dandeessisaa jira. Innis eebba dachaa kennuu danda'a jedha kitaabni qulqulluun keenya. Kanaaf eebba dachaa inni jedhu kanadha jechuudha. Qofaa koo duwwaa fayyadamuu hin qabu. Namoota dubbii waaqayyoo qoodeef sana maal gochuun qaba? Jijjiiree eebba dachaa isaanis argachuu danda'udha. Inni kan biraan jireenya hafuuraa keenya akka maraatooniidha jedha. Maraatooniin amma galma isaa ga'utti maal godha? Namni fiigicha fiigu tokko lafa sana laalee fiigaa jechuudha. Jireenyi kiristaanummaas akka kana akka nama maraatoonii fiiguuti. Galmi keenya beekuun nurra jiraachuudha. Galma keenya beekuun immoo yeroo hundaa namoonni maraatoonii maal godhu? Hin shaakalu. Hin shaakalu. Shaakalanii gadi galma sana ga'uu hin danda'an. Nuyis galma barbaadame sana ga'uudhaaf eebba dachaa sana argachuudhaaf maal gochuu qabna? Shaakala yeroo hundaa gochuu akka qabnutu barumsi sanbataa keenya kun nutti dubbata jechuudha. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 4 yoo dubbifne gooftaan waaqayyo akka ani dubbii warra dadhaban itti jabeessu beekuuf arraba barsiisaa naaf kenneera jedhaan. Arraba barsiisaa ta'e naaf kenneera. Arraba sana argachuudhaaf yookaan barsiisaa ta'uudhaaf dubbii waaqayyootti dhiyaachuu kan qabudha. Yeroo ati lallaba sanbataaf qophooftu jedha barreessaan tokko yookaan namoota biroof dubbii waaqayyoo qooduuf yeroo ramaddu bu'aa dachaa argamsiiftaa jedha. Jalqaba ofii keetii itti aansitee eenyuudhaaf namoota biroo fayyaddaa jedheetu dubbata. Kanaaf
yeroo dubbifnee yeroo qayyabannee namoota biraafis wanta dubbifne qoonnu lachan keenya yoo eebba dachaa akka argannuudha. Eebbi dachaa achi keessa jira saduun dubbachuu barbaade. Galatoomni Takiluu waaqayyo isaa eebbisuu ogeessi kaameraa keenyaa daqiiqaan keessan dhumeera nuun jechaa jira. Obbo Amanaa dhumarratti wanti dabaltoonni qabatte carraadhuma si. Ani waan gabaabaa tokko kaasuun barbaada. Macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 304 utuun dubbifatiin xumuruun barbaadu. Wanti ati jette attamanatti mi'aa'a. Isa damma afaan kootii mi'aawu caalaa anatti mi'aa'a. Ajaja kee keessaa hubannaan argadha. Kanaafis karaa sobaa hundumaan nan jibbaa jedha. Akka dammaa mi'aa'a. Dubbichi gaafa jalqabdu akka dammaa mi'aa'a. Amma jalqabuu sanatu rakkoo ta'e malee jalqabuun sun dhumnaan akka dammaa mi'aa'edha. Akka dammaa mi'aawu duwwaan moomin sanaa booda karaa sobaa si jibbisiisaidha. Dubbichi dhugaadha inni mini torban darbe. Dhugaa sana si hubachiisa. Dhugaa gaafa hubattu immoo saba jibbita. Kanaaf dubbichi hubannaa guddaa sii kennaa jedha. Garuu waan inni kaasuu barbaadu tokko jira. Waan baay'ee barbaachisaa tokko. Miilla Yesuus jala taa'uun iddoo hundarra gaariidha. Maartaan Maariyaamin kaasa seenaa kana dhannee yoo ilaalle Luqaas keessatti Luqaas 10:39-42 mana tokko jala jiru gaaddisa tokko jala Maartaanis Maariyaamis lamaan isaanii Kiristoos bira taa'uu danda'u turan. Isheen tokko dubbii saminyaa afaan Kiristoos irraa dhangala'u sana jala teessee funaannatti ittiin sooramti turte. Isheen tokko darbuu garuu waan darbu waan tortoruuf Maartaan immoo rakkatti turte. Iddoon mana keenya keessaa iddoon jiraachuutu irra jira yeroo jennu iddoo kanatti fakkeeffamudha. Manuma tokko keessaa iddoon waaqayyoof adda ba'e iddoon nuti miilla Yesuus jala teenyu jiraachuutu irra jiraata. Suni isa dubbii mi'aa sana isa miilla Yesuus jala argamu sana taa'anii argamu sana akka argannu nu taasisa jechuudha. Dubbii waaqayyoo mi'aadha. Dubbii waaqayyoo mi'aa akkuma ta'e akkuma eertuun barumsa sanbataa keenyaa gara jalqabaatti jedhe. Dubbii mi'aa kanatti ergi hidhattanii booda maalidha? Akkasumas immoo dubbii afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhee hojjete wanta ani itti erges in raawwata malee harka duwwaa gara kootiin deebitanidha. Harka duwwaan taatanidha. Dhuftanii harka duwwaan galtanidha. Wanti isin itti dhufu jira. Tarii baay'ee ta'uu danda'a. Tarii tooftaa barumsa sanbataa keenya qonnaan macaafa qulqulluu keenyaa kun nuukaa irratti hundaa'uu ta'uu danda'a. Tooftaa sana gaafa fayyadamnu harka qullaan deebinu. Waaqayyo nu eebbisuudhaaf qophaa'adha. Waaqayyo nu barsiisuudhaaf qophaa'adha. Waaqayyo dubbii mi'aa kanaaf nu sooruudhaaf qophaa'adha. Kun immoo eessaa argama? Macaafa qulqulluu keessaa qofa argama. Kana qo'achuuf beekuudhaaf hayyuu ta'uun nu barbaachisu hundumti keenya gahee mataa keenyaa baane dubbii waaqayyo isaa amanama maaddii isa qulqullaa kanarraa asoorannu jechuun barbaada. Galatoomii Amanaa waaqayyo si eebbisuu isin lachuu yeroo keessan isa qaalii irraa qooddanii as istiidiyootti argamtanii sagalee waaqayyo akka kanatti walii wajjin qorachuuf waan nu fayyamtaniif waaqayyo isin eebbisuu jechuun barbaada. Egaan hordoftoota sagantaa keenya jalqabaa haga ammaatti kan hordoftan sagantaa keenyatti baay'ee akka eebbifamtan barnoota guddaa akka isin argattanis homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu. Macaafa qulqulluu keenya haa dubbisnu haa kadhannu. Mana keenya keessaa jireenya keenya keessaa waaqayyoof iddoo olaanaa haa kenninu. Mana keenya keessaa bakka miilla Yesuus jala teenyee isarraa barru haa qopheessinu. Macaafi qulqulluun keenya of ibsa. Of hiika nu hubachiisa nu qajeelcha karaa dhugaa nutti argisiisa maasaa garaa keenya irratti fedhii keenyaan akka inni faca'u yoo goone hafuurri qulqulluun hafuurri waaqayyo immoo ija danuu akka nuyi naqannuuf nu gargaara. Kanaafuu jireenya keessan mana keessan keessatti macaafa qulqulluu akka bilchinaan dubbifattan sinii dhaamuun barbaada. Yeroo keessan nu kennitanii jaallattanii qophii keenya waan hordoftaniif waaqayyo isin haa eebbisu jecha torbee keessummoota biraa wajjin walitti deebina. Sagantaa keenya har'aa obboleessi keenya Amanaan kadhatanuuf godha. Asumaan nagaa isinitti dhaammanna. Waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u. Galanni guddaan siif ta'a qulqulluu mootii Israa'el hangafa nagaa isa taate alfaa omeegaa isa taate qajeelfama samaayii dubbii jireenyaatti nu geessu. Akkamittiin si wajjin hariiroo gaarii akka hundeessinu dhugumaan eebba isaa hin dhumne dubbii kee isa mi'aa akka dammaa
akkamittiin soorachuun akka nuuf malu qajeelfama samaayii waan nu laatteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ati kakuu kakatteetta. Isin gara koo yoo dhuftan harka qullaana biraa hin deebitan jetteetta. Kan barbaadamu gara kee dhufuu duwwaadha. Dhugumaan yeroo kana sagantaa kana kan hordofan ofii isaanii gara keetti dhiyeessanii dubbii keessa mi'aa sana sooratanii harka duwwaa utuu hin ta'in harka guutanii warra galataan sibraa deebi'an akka ta'aniif jaalala kee haa ta'u. Ayyaana nuu baay'isteef maqaan kee galateeffamu. Dubbii keen dhugumaan jiraannee biyyi lafaa dabartu kana keessa qaxxaamurree biyya isa guddaa isa samaayitti ati walitti nu qabi. Ayyaana kee nuu baay'is maqaa Yesuusiin. Ameen.